Ashamaa nagaan araarri waaqayyoo lafa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akka fayyaa keessanii jirtu kabajamtoonniif jaallatamtoonni maatii chaayinaan abeeloof nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aas isiniif deebi'een dhufeen jira turtii yeroo muraasan booddee isinitti deebi'een jira. Har'a waan bareedaa isinii qabadheen dhufeen jira. Rifeensa keenya kunoo akkasittiin istireetii ta'uu didee walitti akkas kushkush jedhee rifeensa baay'ee nu rakkisu akkasumas immoo daddafeetiin nu jalaa goggogu qibaatii yoo dibanne kan keessatti qibaatii fasaashii yookiin immoo qibaatii dhangala'oon keessatti gadi nu hin galle bas akkasumatti itti dibna malee garuu faayidaa tokkollee nu hin qabaanne. Isa istaniit ammoo qibaatii yaaltanii rifeensi jira gosoota baay'eetu jira. Rifeensota qibaatii fasaashii yookiin immoo dhangala'oo barbaadantu jira. Akkasumas immoo rifeensa qibaatii ciqaasa jedhan barbaadantu jira. Innis maali yoo jettan kunoo herbaaliyaa herboonii aloveera peetirool jeelii jedhama. Inni kuni baay'ee tokko nama fayyada. Baay'ee aloveeraa qaba yookiin immoo reetii isa jedhamu. Akkasumas immoo kokonaat ooyilii baay'een keessanii ni beektu. Gosa baay'eetu jira kokonaat ooyiliin. Miyaa bamiyaa yaani dhibba keessaa 100% dhibbadha. Kuni jira kan kokonaat ooyilii ta'e parcheesa jedhus kunis ni jira. Kan akkasiis ni jira. Garuu ani ammaa fi kan filadhe isa kanatu baay'ee natti tolee rifeensa kiyyaaf baay'ee natti tolee jira. Yoo barbaadan suura isaa isinii kaa'uun nam danda'a. Isa kana immoo yeroo dibannu akkamitti akka dibannu immoo isin argisiisa. Kunoo saayinaa duwwaa akkanatti qopheeffadhaati. Saayinaa kanatti kunoo ani kanan sadaffaan qabee jira. Baay'ee tokko gatiin isaallee gadi bu'aa dhugaa waaqa baay'ee rakasaadha. Qibaatiin kuni vaaziliiniin kuni dammoo waan fe'eef hin ta'a. Fuula keessaniif hin ta'a. Harka keessa yeroo goggoguuf ni ta'a. Aloveeraa waan ta'eef aloveeraan immoo waan hundumaaf bareedaadha. Amma kunoo kana qopheeffadheen jira. Maankaa tokko jechuudha. Kan har'aati kan ani qopheeffadhu walitti daballaqee hin kaa'u yeroo hundumaa kan har'a naga'u jechaadha. Isa kanas akkasuma maankaa tokko jechuudha. Maankaa xixiqqootti haga rifeensa keessanii qopheeffachuu ni dandeessu. Anaan har'aaf inni natti tole kanuma bichaadha. Yaa'u har'a bichaa kan naga'u jechuudha. Garmalee yoon dibadhee maaliif hijaabatti na jalaa ta'a waan ta'eef kunoo haala kanaan akkasittiin toshitanii wal keessa maktu. Fakkeenyaaf kokonaat ooyilii dibannee kaanee fooliin ni qaba kokonaat ooyiliin. Isa kanaaf immoo akkamittiin dibannaa ittiin deemna otoo miiciiniin jettanii siqiqeena. Kuni baay'ee tokko fooliinsa baay'ee bareedaadha. Baay'ee ugaa akka shittootti baay'ee namatti tola. Aqee isa kana faana yeroo walitti dabalamu immoo miiksii ta'ee baay'ee ni bareeda. Yeroo dibattanii haala kanaan akkasitti wal keessa toshaatii godhaatee dibadheetanii nan isin argisiisa. Wantanii yaalee irraa bu'aa argadheen nan jira. Baay'ee tokko na fayyadeera. Kunoo haala kanaanii anamma hiikeera malee hin fillee homaa tokkollee hin goone garuu erga qibaatii kana dibachuu jammareeti rifeensi kiyya akka luuccaa waan an fileerutti akkasumallee bubuqqa'uun isaallee baay'ee tokko dhugaa baay'ee naa mijatee jira. Hin buqqa'u amma dura baay'ee na jalaa bubuqqa'aa ture.
akkatti innillee wal gadhiisu baay'ee wal gadhiisa. Amma kunoo haala kanaan erganii wal keessa godhadhee xumureetii jechuudha. Gatiina shemmaan kaarraas faayidaa qabdi. Fulus birrii waan taateefi kunoo haala kanaan akkasittiin galgala yeroo hundumaa jechuudha. Rifeensa keessan hiikaa dhaha. Baay'ee garmaleeyyuu hin gootanii haala kanaan saaqaarra jechuudha. Yoo saaqxanii qibaatiin wal isiniif fudhataa jechuudha. Yeroo rifeensa kun akkasittiin hanga qarqara isaatti dibdu jechuudha. Qarqara isaa akka hin caccabneef, akka rifeensi keenya qarqara isaa hin caccabneef kunoo haala kana akkasitti dibdanii maasaajii haga dhuma isaatti jechuudha. Harka keessaniin kanatti yeroo keessan irratti fudhadhaatii maasaajii godha. Baay'ee tokko boru yeroo hiiktan ooftanii kaatanii baay'ee bareedaadha. Istireetii yoo ta'e akkasumas kanatti fufee isin argisiisa. Baay'een baay'istan xixiqqeessitanii maxixinneessitanii yeroo itti fayyadamtan baay'ee tokko namatti tola. Haga qarqara isaatti. Kunoo haala kanaan egaa akkasittiin dibattanii galgala yeroo ciistan yeroo hundumaa rifeensa keessan ooftanii malee akkasitti hin rafiina hagam yoo dadhabdaniyyuu jechuudha. Akkasitti dhahadheetaniin illee nan isin argisiisaa jechuudha. Yeroo hundumaa akkasittiin dhahadhaa. Ani yeroo hundaa akkasitti dhahadhee yeroon hiikummoo isuma ajaa'iba namatti tola. Dhugaa rabbiiti baay'ee nama marara. Kunoo akkasittiin haga qarqara isaatti dhahadhaa. Akkasitti yoo adeemtanis homaa tokko rakkoon qabu. Mana madaamii keessatti hijaaba yeroo uffattan hijaaba keessaallee gofforiin jiru yeroo gadi buttanii ooftan jechuudha. Yoo gadi buttanii ooftanii akkasitti kana fakkaata. Asiinis akkanuma isinitti argisiisa. Kunoo haala kanaanii isa akkuma asiiniitti jechuudha. Asiinillee akkasittiin dibee bareecha'een jira. Kanas akkanumatti nan dhaha jechuudha. Haaluma kanaanii viidiyoon akka isinitti hin dheeranneefanii gaggabaabsaa jedhe maaliif takkaa yoo argitan baqa suura isaammoo nan isinii maxxansa. Isa isin barbaachisu kanas haala bareedaa ta'e gatii xiqqoo ta'een rifeensa keessa yeroo gabaabaa keessatti dheereffachuu laaffifachuu hin dandeenye. Kunoo haala kanaanii hunduma isaa dhahee xumuree jira. Yoo viidiyoon kiyya isinitti tole immoo laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Na jajjabeessaa. Warri maatii koo taatanii haga har'aatti na jajjabeessitan immoo isin galateeffadhaa. Hedduu galatoomaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu isiniin jedhaa. Kunoo kana fakkaataa
hanga turtii biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Halkan gaarii, turtii gaarii. Ciao.